Ashama harka fuunee maatii keenya nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqa sinoo nagaa jirtanii fayyuma keessanii jiru simbiratti akka maal fakkaatti nu biratti hunduu nagaadha galanni waaqaaf haa ta'u fayyuma keenya naguma keenya irra sinoo naguma jirtanii hojiin akkamii kan biyya keessas biyya alaa jirtan ta'e nageenyi keenya bakka jirtanitti siraaqa qabu siniin jechuu jaalanna. Egaa Aras deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee nu dhufte jechuun keessaa hin oolu. Ara maalan qabadde isinii dubbisiisanii. Innaa akkasii maalan qabadde isinii dubbisiisanii waa'ee sammuu naaf gubuu irratti jechuudha. Kan kaameeraa mucaa kiyyaaf jireessanii mucaan kiyya baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Innaa maal siif gubaa maal taatee akkasuma immoo baay'een keessan amantii naannoo beentee ta'ii kan musliima ta'e jeessin jira innaa hunduma keessanuu galatoomaadha ta'ee tokkos hin jaaladha maaliif hunduu karma fayyinaan namatti ba'a waan ta'eef innaa hunda keessanuu sinan jaaladha siniin jedhe baay'ee tokkos sinan jaaladha egaa kaawwan keessan immoo lakkee amantaa keenya jijjiirinii sabala deeminaan jettan sabala dhugaa baay'een deemee ture jechuudha sabala baay'een deemee wanna baay'ee jaalee koo akkamatti jijjiireetii miti jechuudha innaa amma ammoo amantii koo jijjiira osoo hin ta'in akkuma isin jedhe amantii namni kaan jijjiira itti fakkaatu garuu ani dubbachuudhaaf amantii kiyya nan jijjiiraa miti yoo fe'uunumti fe'aa ogalu malee jechuudha. Innaa garuu akka obboleewwan keenya jedhanii beentee namaniin garuu siifaa kaatanii akka fayyitu laaliin jedhanii innaa amma kanaaf rakkoon qabu. Amanuus baata rakkoon qabu amma kinumaa warra musliimaa baay'een jechuudha sabala dhufanii sabala dhufanii baay'een jechuudha beektanii sabala maalagee sabala asitti jechuudha sabala dhufanii too itti fayyanii kan galan baay'eetu jira garuu amantii isaanii jijjiiran. Fayyanoota malee ortodoksii sijjammaa amantaa jijjiiraa jiree namaan dirqisiisu jechuudha. Namni yoo fe'ee abbaan jijjiirrate malee jechuudha. Innaa anis osoo amantii jijjiire ani garuu haqee osoo hin ta'in paastariin tokko Shaashamannee irra jechuudha. Uffata asii kaa'adhaan jedhee ture. Jechuun asuma inni aloonni Shaashamannee malee asumatti hojjetan fakkaate innaa uffata asii kaa'adhaan jedhee mee uffee naa kaatee kan dhibeen kun irraa badan allaala dhibeen kun akka irraa badu jechuudha. Uguma irraa bade taanaan beentee nan ta'a jechuudha beentee nan ta'a jechuudha. Shuriidhaan innaa uguma waan irraa bade jechuudha. Garuu ani sabalaan dhugaa baay'ee yaalee jira ammallee obsumaana waaqayyo eegaa jira jechuudha. Operaasoonis doktora biraa immoo laalchisne jechuudha. Doktorri jechuun hunduu garaagara isinitti himu beektu hundumtuu garaagara namatti himu doktoroonni jechuudha. Doktora biraa laalchisnee doktora alarraas hojjeta torbeetti si'a tokko bichaa dhufa jechuudha. Guyyaa qidaamee qofa hojjeta jechuudha. Laalchisnee naan doktora alaati jechuudha. Jechuun ala wasiin hin jiru faranjoota jechuudha. Asitti hojjetanii laalchisee naan rakkoon qabu naan jedha. Jechuun ammatti operaasyoonii illee ta'uu baatti gizee barbaadetti gizee fe'akeetii operaasyoonii ta'uu hin dandeessa rakkoo hin qabu naan jedhe. Kanaaf immoo innaa anis dura akkuma kuuwwan naan jedhe torbee kana keessatti ta'uu qabda maamila naan jedhan. Amma immoo guyyaa achi dheeressan jira. Waan hundaaf waaqayyo ibsaanii egaa waan baay'eetti godhaa jira gara mana amantaattis ta'e jechuudha. Qeessota gaafadde bakka waan baay'ee fayyadame haa ta'u tamasgeen ana akkoo nan dhukkubu wanti takka nan dhukkubu jechuudha. Dhibeen dhakkubee natti hin beeksisu jechuudha. Garuu qaama keessa waan ta'eef booda rakkoo biraas irratti fidaadha jedhameeti. Innaa ingidihi waaqayyo koo garaa nama fayyisuun hin beekamu. Waaqayyo karaa nama fayyisuun hin beekamu waan ta'eef obsaan waaqayyoon eeggachaa isiniin jedha maatii kiyyaa hunduma keessanuu isinan galateeffadha. Bakka maaliif
namni aganamaa yaadu waan ta'eef sinan jaaladha dhugaa hunda keessanuyyuu warroon yaadanaaf qooddan baay'ee tokko galatoomaa sinan jaaladha laphee kootirraa dhugaa. Akkasii bakka hundaafuyyuu paastarichi jechuudha. Yoo naakaachuu dhufee bakka yoo fayye sinittan agarsiisa. Hundumaayyuu jechuudha. Yoo ufuu baate malee yoo nan ufaa jedhee egaa akkuma isin jedhe hiriyoonni kaasuu akkasii waan ta'eef santu paastarii kana beeka. Kaasuunis amantii jaalatee jechuun jijjiirrachuuf hawwii qabaatee osoo hin ta'in beekii qabaatee osoo hin ta'in bakka kana amma operaasyoonni irra fayyitii minaamina hin jiraame tiree wanna baay'ee akka fayyitii jennaan bakka operaasyoonii taatee yookiin hinduutii minaamina sanirra waan baay'ee jira kan hin beektani jireenya ilma namaa waan ta'eef namni hin beekne hin jiru. Kanaaf namni waan baay'ee shakka jechuudha. Waan baay'ee shakka. Ani qurxeen anitti goree deema jechuudha. Gin kan na duukaa jiru maatiin kiyya bakka waan baay'ee canna qabu. Dhugaa dubbachuudha. Operaasyoonni yoo jiran immoo biyya keessatti hin ulfaatani garuu duras ta'ee jira waan ta'eef biyya keessatti hin ulfaata. Akka kanu biyya alaa sanatti qalal godhanii ilaalan biyya alaa ganama amma dubartiin tokko fakkisee deeyisa operaasyoonni yoo deesse sarjariin jechuudha. Ganama yoo deesse isaati immoo dafii makiinaa fattee galti jechuudha. Keenya garuu baay'ee tokko ilaalan amma garuu operaasyoonni akka faashinii bakka dubartii yoo deessu jechuudha. Sarjarii malee hin deessu miti yaanu yoo biyaamsi manatti yoo ta'e malee yoo injiraa miti manatti osoo hin jiru dingata. Osoo itti yaadin tasa kan alatti yookiin immoo baadiyyaa irratti ta'e malee amma mana yaalaa deemanii bakka daqiiqa 5 turraan charjarii siifaa hojjetamu siin jedhan farramsiin jedhu. Akkasii kanaaf egaa eedii waan jiru hundumaa ittiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Waaqayyoon immoo karaa nama fayyisuun hin beekamu. Kanaafiyyuu sinuu hundumtuu kannaa keessanii na yaadadhaa amantaa qabdanii musliimillee du'aayii kiristaanillee tsalooti keessanii isiniin jira. Obsaan egaa waaqayyo obsaan yoo eeggatan obsaan afaa kennu akka abbaa keenya Iyyoob obsa qabaatan waan hundumtuu hin gaafettu waan hundumtuu jechuudha. Dhibamaniif immoo hin du'an. Yoomaniifis yookiin immoo amantaa qayyarataniifis du'an oolanii beektu du'an oolan. Waan inni barreesse lafa jira waan ta'eef waan barreesse waan naa katabe kanaan duutaa kanaan guyyaan kee ga'e yoo jedhe lafuma jira. Guyyaan ogeesse malee kana hin du'anii barreereen akka rabbii jirti jedhanii miire inni akkasii isiniin jira. Viidiyoo isinitti hin dheeressu kanarraa kana egaa viidiyoo keenya sabiskiraayibii nu godhaa. Laayikii bilis laayikiin gootan maaliif garuu maafi isaaba waatti kaffaltanii isaaban kaffaltanii laayikii godhaa sabiskiraayibii nu godhaa warri nu gootan maatii warri nu taata sin jaalannaa baay'ee tokko sin jaalannaa akkasuma obboleewwan keenya jechuudha suma gorsa qabaa yaada jechuudha obboleewwan keenya gara keessaatiin baay'een keessan naa barreessitanii lakkoofsa feesbuukii yuutuubii irratti maxxanfamee jiru sanii. Warroonni mana barbaadan yookiin immoo lafa barbaadan jechuudha. Eessa jirta naan jettan baay'ee nuti magaalaa Arsii Asallaa magaalaa Asallaa jechuudha. Arsii magaalaa Asallaa jirra. Lafti mannis ni jira. Akkuma isin jedhe lafti wuddiidha dhugaa dubbachuudhaaf. Lafti wuddiidha manni obboleettiin keenya eeggadda bitatte makiyyaan. Bitatte mana sana argitanii 800 baay'ee rikkaasha jechuudha. Kaaree 325. Isaan duras kan bitatte hin jirtu nuti waraabne ishiinillee biyya jirti. Viidiyoo duusaa hin hojjenne jechuudha. Anis hin jiru biyya maatii bira deemee ture yookaan bitamee hin jira jechuudha. Kanaaf warri barbaadan hin jiraasiniin jechuufani. Laftis manis lafti garuu xiqqoo waddada. Maaf akka ta'e hin beeku garuu mana ijaarameetu rakkaata malee lafti waddada dhugaa. Innaa kanaaf rakkoon qabu warri na barbaadan gara waasaabitiin. Teelegiraamii imootiinis na dubbisuu hin dandeessan. Innaa lafee isin deebisuu baachuu danda'a. Ifama naa godhaa na uffalchaa'e waan jiru wajjin haasofnaa sinan jaaladhaa.